kiyya shamarranii gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessee an akka fedhii koon taane irra deddeebi'etti mus haa ta'utii garuu mucaa kana fayyadamee guyyaa tokko mana isheetti na argoon dirqiidhaan na gudeeduu barbaade. Yeroo sanatti ani dandeettiin afaaniin dubbadhee nama amansiisus haa ta'u gara jabaadheen fedhii koo dubbatadhu hin turre. Haala kanaan guyyaa sana humnaan ofirraa isa qabaa waanan tureef sanyiin kormaasaa garuu uffata keessaa yookiin immoo paantii koo irratti dhangala'ee ture. Guyyaan salphinaa salphoo nama goote akkuma jedhan otuun umrii gaarii fi yaraa adda baasurra hin gahin wanti kun na mudatee jireenya koo na salphise. Turtii baatiiwwan muraasaa booddees daa'imni gadameessa koo keessa akka jiru nan hubadhe. Dhoksuudhaaf wanta hin dhoksamne waan ta'eef maatiin koollee walitti bu'uu jalqabanii. Haatii fi abbaa koo umrii koo keessatti yeroo isaan walitti bu'an guyyaa tokkoofiyyuu ani ijaan argee kan hin beekne sababa kootti walitti bu'anii. Otoon durbummaan jiruu daa'imni gadameessa koo keessatti hafe. Anis dargaggeessa kana na godhetti waantan ta'e yeroon deemee himu deemiitii abbaa ulfoofteef dubbadhu malee ani qaama saalaa koo qaama keen tuqsiifnee haala kanaatiin nama siif guyyoomus miti jechuudhaan naaf deebise. Haadha koottillee hagan danda'e wanta na mudate ifa godhee haasa'uuf yaalus haa ta'utii garuu isheenis na hubachuu hin dandeenye. Guyyaadhaa gara guyyaatti ulfi kiyya guddachuu maatii kiyyaan abaarsaa fi dheekkamsi guddaan narra gahuu hiriyoota koo mana barumsaa waliin hin baradhu biratti jibbinsi maallaqa koo ta'anii. Yeroon daa'ima kana dahuu ga'us mana haadha kootii badeen naannoo gara magaalaatti dhiyaachuun rakkoo guddaa keessatti namni tokkollee otoo nan gargaariin ciniinfadheen qofaa kiyya dahee guddifachuun garuu baay'ee natti ulfaate. Dahumsa irratti dugdi koollee miidhamee waan na tureef deemee hojjedhee daa'ima koo nyaachisuu miti ofii koo bakka hin ciisee ka'uunuu abjuu natti ta'e. Booddee irratti haati ofii haadhuma ofiidha waan na ta'eef deemeen haadha kootti boo'een daa'ima kiyya sitti kenne. Yeroo sanatti ani umuriin koo waggaa 14. Akkaataattiin daa'ima guddisanis haa ta'u wanta daa'imni ji'a tokko nyaattu wanta beeku hin qabu. Nyaata gaariis waan hin qabneef harmi koo gogaadha. Haati kiyyas daa'ima kiyya narraa fuutee harma ishee hoosiftee anaan barumsa koo akka ittiin fufu na taasifte. Ergasiis barumsa koo kutaa 7ffaa 8ffaa fi 9ffaa seeraan baradhee ergan xumuree booda daa'imni koo guddachaa waan jiruuf yeroo guddatu wantoonni isa barbaachisan hedduu waan ta'eef barnoota koo hangam baradhee xumuruutti immoo waggoonni muraasa wanta na barbaachisaniif kana mannaa